Malu. Eessattu hojjetta viidiyoo? Viidiyoo gabaadhuma magaalaa Tullubooloo keessatti hojjedha. Bachoo. Maali aadaa jirta? Elvis naamna sirriitti hordofaa. Elvis Mushila pirankii keetii rifatee warra ga'e hin jiru. Amma booda nama kufee kaasuun afeeraa naamna kan. Bada kunis borciin kunis. Borciin kunis akka badutti waliin hojjenna jedheera. Kana booddee namni tokko akkana fuuldura dhufu. Gammadaa Shawuu akkana kun ispoortiitti galeera. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa immoo keessummaa lammataa gonfaa addunyaa komeediyaanii tiktokar hedduu beekamaa fi piraankiidhaan namoota hedduu kolfisiisuudhaa fi taphachiisuudhaan beekamu immoo gara keessanitti qabadheen dhiyaadha. Ammalleen turtiin keessan Gammadaa Show waliin haa ta'u isiniin jenna. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Gonfaa addunyaa baga nagaan dhufte. Maali? Kamme aname goffaadha. Ana goffaadha. Isa biraanki dhame. Biraanki. Biraanki. Maaliif akkanatti laphee na dhaabda? Biraankiidha. Uummata qofaa reetis biraanki ta'uu qabda. Daawwattoota keenya keessummaan waan madde biraankiidha. Maaliif balleessi kun? Ani nama akkanaa miti kana waan. Uummata qofa biraanki reetis ta'uu qabda. Oh my God. Ammasitti bayyarate. Maal akkanatti kanatti dhufte gonfa maali waan kun? Sanuu bar kofta jedheeni ani amma si wajjiniini waan kana si kuffise jedheen sitti fiigee dhufe bar maal taate akkanatti? Innaafi. Baga nagaan dhufte gonfaa. Egaan daawwattoota keenya gonfaa pirankii hojjechuudhaan namni isin beektan yeroo hedduudhaaf akka kanatti nama goyyomsee nama fuulduratti kufee namni ol kaasuudhaaf gaafa jedhu akka kanatti nama rakkisaa bahe gurbaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira amma hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura gonfaa baga nagaan dhufte. Amiin baga nagaan nu eegdeen sillee. Gonfaa addunyaa baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdeen. Cheers. Akkas. Akka silaatti namni si arge baay'ee rifata. Amma dargaggeessa maaltu akkanatti si jijjiire? Yaa hojiin aartii jaartii nama godha waan ta'eef amma kuni goffaa keessaan noormaalidha. Noormaali isaati kuni. Namni baay'ee daawwattoonni keenya waan argitanii beektan natti hin fakkaatu miti gurbaa kana. Yeroo biraa noormaali kana baay'ee sila nan beekne. Namni noormaaliidhaan namni baay'een sin beeku akka kanatti. Amma taraa mul'isaa jira malee baay'ee nan beekani amma yoo mul'isaan jira xiqqoo. Garuu of mul'isuun kee balaa natti fiduu danda'a namni naman kanaan dura rifachiisee prank godhee balaan irraan ga'uu danda'a jettee yaadda? Yoo xiqqoo ishee namni gaafa si baraa deemes karaa biizinasa tokkoof si fayyaduu danda'a. Kontaktiin kiyya immoo yoo sirriitti silaa nama bashannansiisuuf namoonni baay'een itti bo'aaru. Amma immoo karaa galiittis karaa tokkoon akka faayidaa naafis qabaatu taasisuuf dhufuu qaba jettee yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e namoonni waan akkasii gaafa ilaalanii karakteriidhaan gaafa nama beekan warra biyya alaa hojjetu kanas hin argita miti warri tokko fuula isaanii balleessanii maraataa fakkaatanii feestaala waan adda addaa kana guurratanii deemu nama nagaatti hin fakkaatu nama argutti nama sa
piraankiidhaan arge miti numti tiiktokiidhaan arguyyuu nama sirriitti hin fakkaatu. Anamma siinii dhugaa dubbachuu dhiyeenya kanan suuraa kee arge malee maal fakkaachuu danda'a nama akkamiiti laata jedhee na shakkisiisa yeroo hundumaa jecha. Namoonni karaaktarii fi nama dhugaa addaan baafachuu rakkatu. Sirri yeroo darbeen ayyuu namni baay'een mucaa kana amma barrutti muddamni nama koomentiin keessaa natti dhiira moo durba naan jechaa ture. Yommuu xiqqoo ishii yeroo tokko viidiyoo tokko fuula kiyya mul'isee hojjedheen ture. Akkasiin adeemsa keessa namni baay'een mana baraa dhufe malee duraan bakka jaartii adagamtuun tuni eessa jaartii adagamtuu maal jaartiin akkana namni jechaa turan koomentii keessanii. Yeroo baay'ee gaafa silaallu waan jaartii ta'uu qofa miti shaashiin hidhatta qamisiin uffatta maaskii immoo dabaltee uffatta. Maaskiin sun akka namni sin barreef ture. Maaksicha akka namni baay'een naannoo qosaa kiyya hojjedhu san amma fakkeenyaaf xiqqoo fuula kiyya irratti wantoonni dhiira fakkaatu mul'achuu danda'a. Maaksii san gaafa keewwadhe immoo bakka biraan kee normaalii ta'a. Jaartii dhuma isa bakka gaafa san namni gabaa keessas maalis gaafatti deemtu namuma jaartii dhuma nagaatu deemaa jira jedhanii namni akkasii yaadanii si taasisaa jira. Akkamitti yaadni jaartii ta'anii piraankii hojjechuu kun sii dhufe? Kontentii baay'een jammaree ture jechuudha. Yaa ispoortiis baay'een silaan ispoortiidhaan kontaktiin kiyya wal qabatu kontentii baay'ee shaakalaa ture akkasumallee diraamallee shaakaleen ture sirbaanillee sagaleedhaan kontentii baay'ee shaakalaa ture. Yaa uumaa viiyuu qabaachuu dide. Indide. Didame kazaa. Didamnaan gara didamuu hin dandeenye jechuudha. Gara didamuu hin dandeenye yaalii baay'ee gaggeessee kara kanatti dhufe. Kazaan viidiyoo tokko hojjedhee achi booda namni si ilaaluu jalqabe. Na ilaalamuu jalqabe. Viidiyoo sun iyyitaa qabaannan bakka achi booda vaariyaalii qabaate ani immoo kontaktii biraatti itti fufuu jalqabe. Ispoortii an jalqabee jette ispoortii akkamii jalqabde? Ispoortii majammaraa teekwaandoon galee ispoortii baay'een keessa ture. Ispoortii kanaan immoo bakka ispoortii teekwaandoo leen hojjette jechuudha. Teekwaandoo leen hojjedha. Teekwaandoo waggaa meeqa hojjette? Teekwaandoo waggaa 8 hojjedhe. Amma waggaa 9 guutuu kan jiran da'u. 8 fixeera. Waggaa 8 fixee waggaa 9. Jechuun umuriin kee meeqa tam? Umuriin kiyya 19. 19. Kanaaf daa'ima taatee jalqabde jechuudha. Daa'imummaadhaan nan jalqabe ispoortii. Maal si fayyade ispoortii hojjechuun yookiin teekwaandoo keessatti yeroo baay'ee namni nutis daa'imman keenya akka isaan teekwaandoo baran maal iyyaanna sabab keessumaa disipiliinii faa jiru. Maal faa nama barsiisa teekwaandoon? Ispoortiin yoo ergan ispoortii kanaan galee namaanillee baay'ee walitti dhufuun jalqabe jaalala namaa walitti dhufuu akkaataa jaalalatti baranillee nan jalqabe. Ispoortii gaafa hojjechaa deemtu immoo waan baay'ee diinagdeedhaan illee rileeshinii nama walitti dhufuullee hin cimsatta. Ispoortii immoo gaafa hojjechaa deemtu wantoota biizinasa garaagaraatillee hojjechuu ispoortiin jabeenya fayyaa kiyyattii nan argadha. Suusii garaagaraatirraa illee bilisa oolmaa garaagaraallee bilisa ta'ee tanan. Egaa ispoortiin teekwaandoo kuni gulantaa garaagaraa qaba. Maalirra geessetti ammate? Isa kamirra jirti? Amma sekendii ta'eera. Digirii lama jechuudha. Digirii lammaffaa? Digirii lammaffaarra hin jira. Barnoota mana barumsaatii no? Digirii barnoota 12 bara. Ganaa kutaa 12 barachaa. Kutaa 12 barachaa jira. Egaan gonfaan kan biraa daaniin qaba jetteetta black. Kanaafi anamma xiqqoo ulfaatina sana kana sirrisuu nan barbaada sirraa barachuun barbaada akka warra teekwaandoo waan akkasii wayii jedhu miti waan sana xiqqoo gonfaa addunyaa teekwaandoon maal akka ta'e waan muraasa immoo daa'imman mana isaanii ta'anii nu daawwachaa jiranii fi jaallattoota teekwaandoodhaaf waa xiqqoo nutti agarsiisa turtii muraasa booddee walitti deebina. Har'a akkuma argaa jirtan ispoortii keessaa wantoota mummuraasa isinitti agarsiisa. Teekwaandoo keessaa turtii keessaan nufaana taasisaadha. Daa'imman mana keessan teessanii barachuu dandeessu. Steeppiidhaan ispoortii gabaabaa sochii gabaabaa teessanii agarsiisa. Let's go. Ishii duraan dursinee sochii xixiqqaa hojjenna jechuudha. Qaama keenya riilaaks goona. Achii booda immoo qaama keenya ho'isna. Ispoortiitti galuun dura qaamni keenya ho'uu qaba jechuudha. Dursinee jechuudha. Achii booda sochii xixiqqaa ta'e xiqqaarraa kara guddaatti deemaa deemna malee yeroom tokkoon sochii guddaatti galuu hin dandeenyu jechuudha. Xiqqaarraa utaalcha jammarraa dubbinna. Achii booda qaama keenya ho'isna. Jaam tokko lama sadi afur shan jaha torba saddeet
kudhan si booda qaama keenya sirriitti allaaqaquu qabna. Erga qaamni keenya ho'ee booda immoo hojiitti galuu dandeenya jechuudha. Amma immoo sochii gabaabduu wayii ispoortii keessaa paatarnii gabaabduu wayii isin hojjedha jechuudha. Turtiin deebi'a karanaanis Turtiin deebi'a. Waliin xiqqoo hojjennu moo? Waliin hojjenna jedheera. Bada kunis borciin kunis. Borciin kunis akka badutti waliin hojjenna jedheera. Laaksi goona dura. Okay. Cibooda karanaatti. Uffata kanumaan hin hojjedha. Rakkoon qabu isteeppii isaa yoo qabatte qaxxaa'ee sirreeffatte. Kale. Sad. Shan. Turu. Saddeet. Akkasii bakka hin bada. Xiqqoo kana utaallan. Utaallan hin bada jedhameera. Utaalluun irra jira. Laaks. Wantu sana naa wayya. Tokko sin agarsiisa. Sibira jirraa. Tokko paanch. Funduratti. Lama. Duubatti. Tokko. Yaa. Akkasii. Bakka. Miilli duwwaa qaxxeedha. Mammoo karaa duubatti. Tokko hop. Mammoo bilooke. Ofirraa ittisuudha. Karaa gadiititti. Akkasii gadi butu. Ofirraa karaa gadiititti. Akkas. Karaa fuulduraatti. Kana booddee namni tokko akkana fuulduraan dhufe. Tokko gammadaa ishee tokko hin dandeessu. Karaa duubatti. Akkas. Yaa. Yaa. Mammoo karaa oliitti ittisna. Karaa olii. Yaa. Ulee yoo dhufu. Kunfaa warri ulee yaadaa jirtan. Yaa. Ofirra asii. Tokkotti daballa. Yaa. Bakka akkasiin. Yaa. Kana booddee gammadaa ishee tokko hin dandeessani. Sinin jedhee. Dirqama malee. Ispoortiin kana nama barsiisaa mana keessan teechanii fayyaa keessan eeggachuu dandeessu. Gammadaa ishee akkana kun ispoortiitti galeera. Tokko hin dandeessu. Kana booddee gammadaa ishee ispoortiitti galeera. Ilaa silaa nama baay'ee miidhuu nan danda'a. Har'a naa jedhee dhiisi. Garuu silaa gonfaan maallaa jedheera namni ispoortii takwaandoo barate disipiliinii olaanaa naamusa olaanaa qaba. Naamusaan baradhe sanatu xiqqoo harka duubatti na deebisaa jira. Egaan daawwattoota keenya gonfaan kun ispoortii ajaa'ibsiisaa kana nutti agarsiiseera. Turtii kaan booddee gara haasaa keenyatti hafetti walitti deebina. Ayyee. Gaafa jalqaba piraankii akkasiin hojjedha jette hiriyoota keetiin mari'atte moo ofuma keetii jalqabde moo maal yaaddee jalqabde? Dursa ofum kiyyaan mari'adhe. Achi booda immoo kuntatti haafaa sammuu keessatti na babal'achaa deemu. Namoonni tokko immoo rifachuu danda'u piraankii keessatti. Piraankiin kiyya namoota baay'ee hin dammaqsalleedha. Baay'ee gaafa dammaqsu bashannansiisuu danda'a namoota baay'ee sila kofalchiisu. Akkuma immoo nama kofalchiisu nama tokko namni piraankii gaafatu xiqqoo rifachuu danda'a. Kanuma jedheen hiriyyoo tokko lama sadan tokko beeksise. Si booda immoo saaffaan itti fufee hojjechuu jalqabe yoo isaan caafiidhaan namoonni illee tokko akka walitti hin jiru. Akka isaan cinaa dhaabbatan. Yeroo piraankii hojjettu hiriyoonni keessi cinaa dhaabbatu. Baay'ee keessa kaameraa keessa illee galuu baatan alaalaan namni tokko akka hin jiru. Walillee namni rifatee illee yookaan bakka amala tokko akka nagarsiisne akka namni kolfaa hin ta'e. Namni tokko inni tokko hin kufaa. Maaltu sitti dhagahama yeroo san akkas ta'an? Yeroo taa'anii kolfanii anuyyuu baay'een kolfa keessa kiyyatti akkasuma immoo namni biraas baay'ee kolfaa irra caala immoo koomentii kiyya baay'ee silallaaduuf biraankichatti immoo sirriitti itti cimuun jalqabe. Amma baay'ee koomentii kiyya irratti yeroo baay'ee kanan argu
Video ke ilaalle surma kolfa keessa darbine afaan nu bal'ate ilkaan nurraa dhume yoo jedhan bakka anaa garagaree na kofalchiisa. Dubartoota immoo warroota biyya alaa jiran kana biyya arabaa jiran kan keessantuu viidiyoon kiyya isaaniif baay'ee ta'e aariillee yoo qabaanne viidiyoo keessan banachaa oolaa laalaa oolaa bakka aarii nurraa balleessite. Dhuguma namni immoo rifate pirankii keetiin rifate waan raga'e hin jiru. Injira yoo nam tokko rifatee utaalee olirraan ba'uun jira. Kasaaraadhaan illee tokko yeroo tokko kan si halee kan milikeeta wayii xiqqoosh. Kan sirratti boos. Pirankii isa kanarratti immoo poolisii fa'i. Hojii kanatti erga hin galee bakka maaliif namni baay'een qoosaa ta'es hin beeka. Ergaan hojjetame booda piraankichi namni baay'eenis immoo qoosaadhaa dhiisi jedhu waan ta'eef piraankichi namni baay'eetti tola waan ta'eef namni illee akkas mara intiniin jedhan. Tarii namoonni tokko gaafa isaan komentii irratti si kennan anis kanan argee ati jaartii yookiin nama dulloomtuu wayii fakkaattee kuftee si gargaaruudhaaf yeroo namni yaalu ati immoo galagalta. Tarii namoonni biraa namni jaartiin dhuguma kuftee namni dulloome wayii namni gargaarsa barbaadu wayii kufee akka namni hin kaasne faa gochuu danda'a piraankiin gonfaa. Komentiin akkasii baay'ee naa barraa namoota ammaa booda nama kufe kaasuun afeera minaamina kan piraankii keessirratti minaaminaan jiran qoosaadhaafis namni tokko jabaadhu minaaminaas ta'e qoosaadhaafis jechuu danda'u. Isarratti dhiibbaan qabaatu namni kana booddee yoo kufe akka waliin kaafne. Dhiibbaa hin qabadee yaadu kana kiyyaani. Namni hin jabaatu garaa waan ta'eef akkuma anaaf odoo hin taane karaa biraattis akkasuma naan jechaa turame garuu namni kufe hunuma wal kaasu garaa hin jabaatan namni sun. Baay'inaanii gabaa keessatti maybe naannoo jiraattu keessatti viidiyoowwan kana bakki kun baay'een isaa wal fakkaata. Eessatti hojjetta viidiyoowwan kana? Viidiyoo gabaadhuma magaalaa Tullubooloo keessatti hojjedha. Biyyi kee Tullubooloodha? Tullubooloodha Bachoo. Bachoo. Bachootti hojjedha yoo baay'ee karaa biraa magaalaa biraa deemellee baay'ee jechaan turre. Yeroo tokko bichaa Walisoo beera. Walisootti viidiyoo muraasa wayii hojjedheen jira. Kan ittiin magaaluma Bachoo keessatti hojjedha. Amma Bachootti namni si beeka amma Bachootti gaafa takkanatti kazaraa kee qabattee maaskii godhattee Bachoo keessa deemtu gurbaa piraankii sana kun namni jedhamu si baruu jalqabeera amma namni. Namoonni muraasni fa'aa naqee quuna bira gaanii fa'aa okkoluu gadi jedhu akka jaartitti minaamin. Jaartii adagamtuu bakka na bira gaanis kan okkolan baay'eetu jira. Yookaan innaasan jaartii minaamin nanaan jedhan maazariin kee maal siin jetti faanaan jedhu maazariin keetti sira wal fakkaatan maal masiin jedhu minaamin qoosaadhaaf jedhu an ammoo yeroo sana abdiinatti tora. Komentii baay'ee. Ati yeroo akkas namni siin jedhu namni baay'ee na argaa jirti jechuudha. Dabarteetti jechuudha namni jettee gammadda jechuudha. Dhuguma maazariin kee haati kee maal siin jedhu isa takka sammaa uffata kana eessaa fidatta? Kan haadha keetii moo kan obboleettii keetii moo eessaa argatta uffata iyyuu? Maazarii kootis baay'eedha uffanni haadha kootis. Uffata sadiin qaba. Inda'uum tokko samoona kana na jalaa jette malee mana hakimii jirti. Uffata sadii qabda. Sadiin qaba surma tokko aaraan shillimaata kan naa kennan jiru badhaasa. Kun immoo hanuma maazariitii tokko sistariinis jirti. Kanaaf isaanumarraa baafattee gabaatti baata. Gabaatti baata. Egaa namni baay'een uffata qofa miti kopheen kee akkaataa itti shaashii hidhattu akkaataa itti sabbata faa hidhattu waan hundumtuu namuma baadiyyaa gabaa dhufe wayii fakkaatta waan ta'eef kontentii kana magaalaa Finfinnee faatti fidanii hojjechuu irratti maal yaadaa jirtame? Amma yaa karaa fuulduraa sirriitti akka namni jajjabeessee amma karaa fuulduraa karaa Finfinneetti illee fidee kan Oromiyaa beeksisu akkan sirriitti hawaasa kiyya bashannansiisu karooran qaba jechuudha. Amma karaa sirriitti Oromiyaa viidiyoon kiyya biyyuu akka sirriitti qabaate Oromiyaa guutuu beeksisu amma karaa fuulduraa karooran qaba yaa jajjabina warroonni immoo karaa promooshinii garaagaraa illee hojjechiisuu barbaadan karaa affeerraa akka promooshinii hojjechiisa. Maaliif warri Bachoo promooshinii akka gaariitti hojjechiisuu qabdu warri Walisoo warri Sabbataa warri Finfinnee warri Burraayyuu warri Adaama magaalaa hundumarra dhufee promooshinii bareedaa isinii hojjechuu danda'a. Warri mana nyaataa qabdan warri mana uffataa qabdan akkasumatti mana isaanii fuulduratti hin galagaltaa maallaqa fudhattee galta. Baay'ee salphaadhaan kee bara.
Viidiyoo kiyya baay'ee namni baay'ee ilaalee sirratti. Yeroo ammaa kana following kee kuma 500 galuudhaaf waama xiqqoo tafe. Warri follow goone immoo dhagaa jirtu TikTok hundumti keessan fayyadamaa jirtu hin argina. Warri follow goone ammoo magaalaatti gonfaa addunyaa follow. Taap. Jaartii argamtoodha komentii jalatti immoo. Live faawunteessa waan akkasiin hojjetaa. Live baay'inaan irraan turu fuula kiyya akkasirratti na jalaan barreedhe tan xiqqoo amma followers kana xiqqoo guddatu jedheetu mani si bira samman ga'utti xiqqoo fuula koo akkana jalaan barreedhe tanan. Kanaaf fuula isaa gammadaa shoorratti agarsiisuu dhufee jechuudha. Gaafa kaan maaskii waan uffatuuf homaa irratti baruu hin dandeessani. Fuulduratti garuu Finfinneetti akkati dhuftee Finfinnee keessatti babbareedaa bakka gaggaarii namni hedduu walitti qabamutti dhuftee viidiyoo hedduu akka hojjettu abdiin qaba. Kanas gochuu qabdammoo jedhee yaada. Yeroo akkas ta'u namoonni addunyaa kan biraatis iddoo adda addaa ta'anis ilaalanis sirriitti si wajjiniin hojjechuu danda'u. Warra biyya lafaa kana fa'aa nama hordoftu qabda nama fakkeenya godhattu pirankii irratti. Ijoollee Elvis namana sirriitti hordofa. Elvis Mushila. Sirriitti hordofa kontaktii isaas baay'ee ilaala. Isaan viidiyoo isaanii baay'ee natti tola. Anallee jajjabina baay'ee natti tola. Isaan immoo amma karaa Itoophiyaatti dhufuutti jiru. Carraa kanaan daawwattoota keenya content creators yookiin warreen Facebook irratti, TikTok irratti akkasumas immoo Instagram irratti, YouTube irratti hordoftoota gurguddaa qaban biyyoota Afrikaa 54 irra jiran fuuldura keenya guyyaa 7 booddee Finfinneetti dhufanii walgahii taasifachuudhaaf deemu. Carraa kanaan gonfaa addunyaas walgahii sana irratti naffeera akka qopheessaa walgahii sana irratti tokkotti garmaamu tola. Carraa kana argachuutti baay'een gammada. Atis nu galatoomii sirrii. Carraa kanaan immoo warreen akka Elvis Mushilaa fa'aa, warreen akka Naappii fa'aa, piraankistaroota gurguddoo addunyaarra jiran baay'ee isaanii wajjin carraatti wal argitee wajjiniin kontentii hojjechuu wajjiniin wal baruu fuulduratti immoo addunyaarratti namni baay'een akka kontentii kee hordofu ilaalu carraa argata jedhee namana. Kanaaf warra baay'ee jaalladhu sana. Warra baay'ee jaallattu. Fuulduratti kontentiiwwan akkasii maan itti fufuu barbaadamu maal hojjechuu barbaada? Kontaktii akkasii baay'ee itti fufuu barbaada. Ijoolleen biyya alaa ta'anii warroonni Oromiyaa keessaa biyya alaa jiran namoota keenya baay'ee viidiyoo keessatti argaa jirra. Biyyoota garaagaraa illee deemanii hojjedhu. Adaamallee deemanii hojjedhu. Bishooftus biyya garaagaraa hunda deemu. Oromiyaa guutuu deemanii hojjedhu naan jedhu. Kara fuulduraatti amma sirriitti Oromiyaa hundallee beeksisuuf karaa fuulduraatti karoora baaseera. Naannoo fagootaa barbaadan dhufee hojjechuuf karooraan qaba fedhiis nan qaba waan ta'eef xiqqoo ishee dinagdeedhuma kanaan ispoonsara nu ta'atii nu guddisaadha. Biyya barbaadan dhufnee Oromiyaa guutuu isin beeksisuu dandeenya. Kanaaf hordoffii keessan na taasisaadha sirriitti akka isin hordoftanan barbaada. Karaa hundaanuu jechuudha. Karaa Feesbuukitiinis, karaa TikTokitiinis, YouTubeidhaanis. Feesbuukis banadheera amma TikTokis hundumaa YouTubes karaa hundaanuu irratti hojjechuun barbaada. Fuulduratti gonfaa addunyaa irratti piraankistarii guddaa maqaan isaayyuu gonfaa addunyaati. Kan addunyaati jechuudha gurbaan. Kan Oromoo qofaa miti. Kontentiin kee baay'ee bareedaadha. Kana caalaa guddiftee addunyaa guutuun akkasii argu hawwii qabna. Yeroo itti aanu foolooriin kee miliyoona 4 gaafa gale qofa dhufta. Deebitee kanatti dhuftu barcuma kanarra teessu gaafa miliyoona 4 galte. Kanaafi miliyoona 4 jechuun wagguma tokko qofa sitti fudhatti jedheen abdadha. Waggaa tokko booddee gonfaa addunyaa wajjiniin addunyaa guutuu wal ga'ee deebinee wal argina. Gonfaa addunyaa keessummaa gammadaa shoo taatee waan dhufteef galatoomi siin jenna. Gonfaa addunyaa cheers. Isinillee galatooma. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi bashannansiisaa ta'e kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Maarree Gammadaa Show sponsor gochuudhaan kan nu waliin ture Itiyoo Telekoomiin nu galateeffadha. YouTube keenya immoo warri subscribe goone ammallee seenaati. YouTube keenya Risa Media subscribe godha.
guyyaa har'aa immoo ogeessonni teeknikaa istuudiyoo Risaa Miidiyaarraa gammadaa shoo gara keessaniin gahaa turan daayirektarri qophii keenya Aantikoo Saayas akkasumas kaameraa fi editingiidhaan Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jenna. Torban keessumaa biraan hanga walitti dachaanutti nagaatti nama torbaniin waa taasisu.